Akan jirtan daawwattoota OMN duwwan idilee sa'aatii tanaaf qabannan isinitti himaa ani Faayizaa Iliyaasim. Jalqaba irratti artisti Falmataa Kabbadaa dabalatee namoonni biroo 5 poolisii magaalaa Finfinneetiin hidhamuun dhaga'ame. Finfinnee kutaa magaalaa yakka naannoo yakka Adaadoo jedhamuun beekamtutti guyyaa kaleessaa waaree booda poolisii magaalaa Finfinnee artisti Falmataa Kabbadaa weellisaa Sabkeerdame Falmataa Baalchaa Adam Kaawoo fi kanneen biroo mana jireenyaa keessaa baasuun konkolaataadhaan butanii bakka sanii akka deeman madda keenya gareessirraa OMN bilbilaan dubbisee himeeti jira. Namoota hidhaman keessaa artisti Falmataa fi artisti Adam Kaawoo jiraachuu kan ijaan arge kan himu madda keenya kun konkolaataa poolisii Finfinneetiin fudhatamanii deemuu malee eessa akka geeffaman hanga ammaatti akka adda hin baafatin namni kun dubbatee jira. Artisti Falmataa Kabbadaa weelluuwwan warraaqsaa fi aadaa weellisuudhaan kan beekamu yoo ta'u, hamba artistoota miira uummataa ta'anii hanga yoonaa uummata waliin jiran keessaa nama tokko jechuun hiriyaan isaa kun Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himee jira. Labsii manni maree ministeerota har'aa labseen sabboontoota Oromoo afaan qabuuf yaalii taasifamedha jedhan qeerroowwan magaalaa Finfinnee. Manni maree ministeerota Itoophiyaa guyyaa har'aa labsii baaseen TPLF fi qaama 5 jaamurratti labsii shororkeessummaa labsuudhaan wal qabate qeerroowwan magaalaa Finfinnee Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif yaada isaanii kennaniiti jiru. Dabalata qabna. Labsiin manni maree ministeerota har'a labse sabboontoota Oromoo afaan qabuuf yaalii taasifamedha jedhan qeerroowwan magaalaa Finfinnee. Mootummoonni Itoophiyaa bara dhufaa fi dabra sabboontoota Oromoo hidhuuf labsii baafachuun aadaa isaati waan ta'eef bilxiginnaanis waanuma abboota ofirraa baratti raawwachuuf shira qopheeffattee raggaasifachuusaa waan qabsoo Oromoo duubatti deebisuu miti jechuun qeerroon Finfinnee irraa dubbifnee OMN'tti himane. Manni maree ministeerota Itoophiyaa guyyaa har'aa labsii baaseen TPLF fi qaama 5 jaamurratti labsii shororkeessummaa labsuusaan wal qabate qeerroowwan magaalaa Finfinnee Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif yaada isaanii kennanii jiru. Akka qeerroowwan kunneen jaanitti biyya Itoophiyaa keessatti Oromoo hidhuuf sirni mootummaan labsii hin baasne hin jiru kan jaan qeerroowwan kunneen durii hanga har'aatti mankaraaristoota, zaranyoota, dhiibbootaa fi abaaboo maqaa jedhuun ilmaan Oromoo hidhaatti guuruu fi labsiin dabree labsamaa turuusaa yaadachiisu. Har'as immoo akkuma wayyaanee fi OPDO'n kaleessa maqaa abaaboo jedhuun ilmaan Oromoo 60 hidhanii gariis ajjeesan sanitti maqaa 5 jedhuun kaayyoo isaanii uummata galaana ta'e kanatti dabarfachuuf jiru jechuun qeerroon Finfinnee kutaa magaalaa Gullallee irraa dubbifne tokko himeetii jira. Jiraataa Finfinnee kutaa magaalaa Boolee kan ta'e qeerroon kan biraa immoo maqaan 5 jedhu Oromoo jechuu akka ta'e adeemsa mootummaa abbaa irree waggoota lamaan dabranii keessatti hubanneetii jirraa jechuun dubbata. Itti fufuun namni kun labsiin shororkeessummaa har'a labsame kun Oromoo sodaachisuuf kan labsame ta'us kan sodaatee afaan qabatu Oromoo osoo hin taane warra qabsoo Oromoo sodaatee labsii baasaa ooluudha jechuun dubbata. Qeerroon kutaa magaalaa Eekaa kan biraa immoo 5 shororkeessaa jedhame kun maqaa malee eenyummaa kan hin qabnedha jechuun eegala. Itti aansuun manni maree ministeerota eenyummaa qaama 5 jedhamu ibsee uummata hubachiisuu osoo hin danda'in labsii kana baasuun isaatu dhimmichi shira jumlaan Oromoota hidhuuf irratti waliif galame ta'uu agarsiisaa jiran. Kanaan duras maqaa 5 jedhamuun kan hidhamanii fi ajjeefamu ilmaan Oromoo akka ta'e himuun dhumarratti qeerroowwan kunneen Oromoon tokkummaa isaa jabeessuun sirna dhufaa dabraa maqaa sobaa itti moggaasee isa hidhu kanatti qabsaa'uun yeroo dhumaatiif boqonnaa haaraatti of ceesisuuf of qopheessuu qabnaas jaaniitti jiru. Sadarkaa Oromiyaatti dookumentii gama hoggansa olaanaa tibbana miliqee baherraa hicciteewwan jajjaboon saaxilamanii jiru. Oromiyaa keessatti caasaan mootummaa fi paartiin diigamaa jiraachuu hoggantoota paartichaa jidduutti walitti bu'iinsi cimaan uumamuu fi kisaaraa guddaa keessa paartii fi mootummaa mudatuuf deemu hir'isuuf tarkaanfileen hatattamaa fudhatamuu akka qaban murtaa'uu isaa dookumentii kanarraa hubachuun danda'ameeti jira. Muhammad Fantaallee dabalata qaba. Oromiyaa keessatti caasaan mootummaa fi paartii diigamaa jiraachuu hoggantoota paartichaa gidduutti walitti bu'iinsi cimaan uumamuu fi kisaaraa guddaa paartii fi mootummaa mudatuuf deemu hir'isuuf tarkaanfileen hatattamaa fudhatamuu akka qaban murtaa'uu isaa dookumentiin gama hoggansa olaanaa sadarkaa Oromiyaatti tibba kana miliqee baherraa hubachuun danda'amee jira. Dookumentiin kun mata duree waajjira paartii badhaadhinaatti
kallattiiwwan hojiitti aanan jedhuun ebla guyyaa 19 bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti kan qophaa'e yoo ta'u sadarkaa naannootti hanga gandaatti dhuma baatii eblaatti orienteeshinii fi gamaggamni barbaachisu hundi caasaa mootummaa bilxiginnaa sadarkaa hundatti filatamaniif kennamee gara tarkaanfii fudhachuutti ce'uuf xumuramuu qaba jedhama. Gamaggamni kurmaana kanaa keessatti dhimmoota akka rakkootti ilaalamanii fi paartii keenya balaa guddaaf saaxilaa jiran ariitiidhaan sirrachuu qaban kan jedhu barruun miliqee Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork akka gale kun rakkooleen keessoo kunis kanneen akka kallattii kennameen hoogganamuu dhabuu gurmaa'insaan hojii hunda hojjechuu dhabuu hanqina murannoo fi hooggansa bilchina qabu kennuu dhabuu fi gabaasa sobaa dabarsuu irratti bilchinaan mari'atamee kallattiin sirreeffamaa kaa'amuu qaba jedhama. Barruun gamaggamam hooggansa olaanaa miliqee bahe kun akka barruu iccitii kanatti gamaggama taasifame kanarraa ka'uudhaan sirreeffamni adda addaa hatattamaan yoo hin taasifamin caasan mootummaa fi paartii hundi diigamee haalli biyyattii yeroo dhiyootti to'annaa keenya ala bahuu danda'a. Kun ta'uun ammoo diinota keenyaaf injifannoo fi gammachuu hooggansa badhaadhina sadarkaa addunyaatti badhaafamaa tureef ammoo qaanii guddaadha jechuun guddama paarticha keessa seenee jiru saaxiluu danda'ee jira. Dokumentiin gamaggama paartichaa kun itti fufuudhaanis balaa hamaa paarticha irratti aggaamame kana hambisuuf dhimmoota hatattamaan sirreeffamni irratti taasifamuu qaba jedhu lafa kaa'ee jira. Bifuma kanaan rakkoo nageenyaa amma iddoo adda addaatti mudateef sababni guddaan hooggansa keenya gochaa fi ilaalchan diinatti makamuudhaan waan ta'eef karaa of eeggannoo qabuun ari'uu yookaan hidhuu qabna jedhama. Dabaluunis hooggansa keenya iddoo ramadameetti bu'aa buusaa hin jirre ari'uu yookaan yeroof bakka biraatti jijjiiruun kanneen paartii keenyaaf amanamummaa qabaniin bakka buusuu fi kanneen paartichaaf aarsaa kaffaluuf qophaa'ummaa hin qabne irratti araarama tokko malee karaa miidhaa guddaan dhaqqabsiifneen sirreeffamni taasifamuu qaba jechuun daddaaqamuu fi bututuu caasaa mootummaa dhoksaa tokko malee lafa kaa'ee jira. Dabalataan caasaan mootummaa fi paartii keenya humnoota keessoo fi diinota alaatiin dadhabaa waan jiruuf ijaarsa al-idilee fayyadamne uummataatti dhiyaachuu qabna jedhama. Kana milkeessuufis waldaalee amantii, waldaalee misooma fi afooshaalee fi dhaabbilee namoota dhuunfaa keessatti kanneen nu deeggaran amansiisuu fi warra nu morman ammoo dhiibbaa irratti gochuun kufaatii paartii keenya fi mootummaa baraaruu qabna jechuudhaan dhaadata. Dokumentiin gamaggama iccitiin hooggansa olaanaa miliqee bahe kun akka gamaggama barruu iccitii koree olaanaa kanarraa hubatamutti sagantaan yeroo raawwii karoora kanaa ebla 21 bara 2013 akka lakkoofsa habashaatti irraa eegalee hanga ebla 30 bara 2013 akka lakkoofsa habashaatti sadarkaa naannoo hanga gandaatti xumuramuu qaba. Haaluma kanaan tokkoffaan sadarkaa naannoo hanga godinoota fi magaalota hundaatti ebla 21 hanga 23 bara 2013 guyyaa tokkoo fi walakkaaf gamaggamni paartii fi mootummaa ni taasifama. Lammaffaan sadarkaa aanotaatti ebla 26 hanga 27 bara 2013 guyyaa lamaaf aanota hundarratti geggeeffamuuf karoorri qabamee jira. Sadeessoon sadarkaa gandaatti ebla 29 hanga 30 bara 2013 guyyaa tokko hanga guyyaa tokkoof walakkaatti ni geggeeffama. Isa boodas tarkaanfiin qulqulleessuun sadarkaa hundaatti ni fudhatama jedhama. Dhumarrattis hojiiwwan filannoo milkeessuu fi paartii keenya kufaatirraa baraaruuf dhimmi murteessaan haala rakkisaa yeroo ammaa deemaa jiru to'achuuf hojiin nageenyaa xiyyeeffannaa olaanaan kennamuufii qaba jedheen wantoota hojjetamuu qaban tarreessee jira. Haaluma kanaan komaandi poostii sadarkaa hundaa cimsuu leenjii milishaa iddoo adda addaatti kennamaa jiru dafanii xumuruun eegumsa buufata filannoo hundarratti cimsuun eegumsa dhaabbii fi sochiiwwan iddoowwan hundatti cimsuu sakatta'iinsatti fufiinsa qabu geggeessuun fuula nama haaraa to'achuun koorii fi seelii diinaa to'achuu fi qindoomina caasaa nageenyaa fi caasaa siyaasaa cimsuun tarkaanfii fudhachuu kanneen jedhan lafa kaa'uun xumuree jira. Barruun iccitii paartichaa kun. Oduu keenya birootiin godina Harargee Bahaa aanaa Gooroo Muxii keessaa ilmaan Oromoo aggaamii ajjeechaa Jawaar Mohammad irratti taasifame hordofuun qabamanii mana hidhaa magaalaa Harar Maabiraatti hidhamanii turan irratti tibbana murteen shiraa umrii guutuu fi waggoota dheeraa kan irratti murteeffame ta'uutu gabaafame. Haalli qabiinsa mana hidhaa hammaataa ta'uu irraan kan ka'e kanneen hanqina nyaataa fi dhugaatiin lubbuun isaanii dhabanis akka jiran ifoomse madda keenya OMN bilbilaan garasii dubbise. Naimaa Umar dabalata qabdi. Godina Harargee Bahaa aanaa Gooroo Muxii keessatti ilmaan Oromoo kanaan dura gaafa aggaammiin Jawaar Mohammad irratti taasifame
qabamanii mana hidhaa magaalaa Harar Mabraatti hidhamanii turan irratti tibbana murteen shiraa hidhaa umrii guutuu fi waggoota irratti murteeffamuun gabaafame. Namoonni 24 galmee nama maqaan isaa Abdiishaa Muhammad Ali Jaam jalatti kan himataman yoo ta'u, himanni isaan ittiin himataman bara 2010 akka lakkoofsa Itoophiyaatti dhalattoota Somaalee ajjeeftan sababa jedhuun kaabinee fi dabballoonni mootummaa aanichaa ragaa sobaa irratti raggaasisuudhaan isaan keessaa namoonni 14 erga gadi dhiifamanii booda namoota 7 irratti hidhaan umrii guutuu murteeffamuu hima. Maddi keenya odeessa kana OMN ga'e. Namoonni hidhaan umrii guutuu itti murtaa'e kunneen maqaan isaanii Abdiishaa Muhammad Ali, Adam Abaadir, Yuuyyee Abdurrahmaan, Abdulqaadir Muhammad, Taajuu Abdallah, Fu'aadee Muktaarii fi Abdurrazaaq Abdulqaadir kanneen jaamanidha. Kun kanaan osoo jiru aanuma kana keessaa namoota biroo 22 qabanii ammas galmuma Abdiishaa Muhammad Ali kana jalatti himata biroo kan meeshaa waraanaa uummata irraa saamtanii abaaboo shanee deeggartan jedhuun akkuma warra kaanii ragaa sobaatiin isaan kanneen keessaa nama 8 irratti hidhaa waggaa 4 fi ji'a 5 kan murteessan ta'uu himee jira. Maddi keenya kun namoota digdamii arfan kan irratti ragaa sobaa irratti qindeessanii kaabinee fi milishoota aanaa sanii bulchiinsa fi nageenyaa keessa irra qindeessanii nama 14 ragaa sobaa irratti baasanii ragaa sobaa irratti baasanii booda nama kaawwan baasanii nama 7 umrii guutuu itti muranii jechuudha. Egaa nama 7 umrii guutuu itti muranii haaratti nama 22 barbaadanii qabanii ammas galmee Abdiishaa Muhammad Ali jalatti meeshaa waraanaa ummata irraa saamtanii shanee deeggartanii kajiruun himannaa irratti bananii nama 22 keessa nama 8 amata 4 baatii 5 itti murteessan jechuu ammas. Walumaa galatti namoonni mana hidhaa Mabraa keessatti hidhamanii dararamaa jiran kan itti murtaa'ee fi kan itti murtaa'in jidduu gaafa ajjecha artistii Haacaaluu Hundeessaa irraa kaasee kan hidhaman dabalatee hanga yeroo ammaatti kanneen lakkoofsaan 400 ol ta'an hidhamuun filannoo marsaa jaaffaa kan bara kana gaggeeffama jedhamu kana uummanni Oromoo akka duraanii itti deemaa jiru irraa kallattii osoo hin jijjiirin qabsaa'uu qabaa jedhan qeerroowwan Oromiyaa magaalaa Amantii fi Baale Roobee irraa OMN bilbilaan dubbise. Uummanni Oromoo haala ulfaataa fi saalfachiisaa bara kana keessummeessaa jiru tasuma dagachuu hin qabus jedhani. Wayita weerarri eenyummaa bu'uura godhatee waraana mootummaan bobbaaseen uummata kanarratti raawwatamaa jiru kanatti uummanni Oromoo hamilee ittiin mootummaa kanaaf sagalee ta'uu tasuma hin qabu jedhan qeerroowwan kunneen. Walumaa galatti dhimmi filannoo bara kanaa uummata Oromoo hin ilaallatu. Filannoo addunyaan beekamtii dhoorgachaa jirtu kana uummanni Oromoos kan duraanii caalaa ammas dhimma kana ejjennoo tokkoon itti deemuu qaba jechuun dhaamanii jiru. Filannoon hayyootaa fi beektota Oromoo hidhaatti ugguruun dorgomaa tokko malee kophaa ofii gaggeessuuf mootummaan marxifatee itti deemaa jiru kana addunyaan halaala teessee taajjabaa jirti kan jedhan dargaggoonni yaada laatan uummanni Oromoo carraa kanatti fayyadamuun haala jiru mara qaawwan banaa argateen addunyaatti saaxiluu qabaa jechuun kan dhaaman ammoo qeerroo godina Baalee magaalaa Roobeetiin. Qaama gaagama siyaasaa biyyattii keessatti mudateef xiyyeeffannoo laachuu diduun ija mootummoota addunyaa cufuuf yaalii godhaa jiru kana Oromoonni filata taanaan balaa dhufaa jiruuf of saaxiluudha jechuun dubbatanii jiru. Qeerroowwan lixa Oromiyaa magaalaa Amantii irraa yaada isaanii Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif laatan. Oduu keenya xumuraatiin dhalattoonni Oromoo biyya Saawud Arabiyaa magaalaa Jiddaa fi naannoo san jiraatan uummata Oromoo Walloo kan weerara liyyuu haayilii naannoo Amaaraatiin qe'ee qabeenya isaaniirraa buqqa'uun rakkoof saaxilamaniif gargaarsa maallaqaa akka taasisan himani. Maallaqni funaanamuun uummata miidhame kanaaf ergame birrii Itoophiyaa 300 akka ta'es ibsameetii jira. Koree deeggarsa kana hawaasa keessa deemuun walitti funaanan keessaa obbo Amin Saddiiqoo fi dargaggoo Abubakar kan jedhaman bilbilaan OMN'f akka himanitti qeerroo fi qarree akkasuma manguddoonni magaalaa Jiddaa jiraatan muraasni walitti dhufuun qarshii kana walitti qabanii deeggarsa akka taasisan himanii jiru. Akka namoonni gargaarsa taasisan kunneen jedhanitti magaalaa Jiddaatti gargaarsa uummata Walloo kana qeerroomaa fi manguddoo walitti yaanee waa walitti qabnee jirra. Qarshii gara birrii 300 Itoophiyaa akka ta'u walitti qabnee uummata Walloo keenya kana gargaarree erginee jirra. Kaleessa erginee mallaqa jechuudha. Egaa uummanni buqqa'uun malee yaadni uummata amma zakaan kunillee amma madaala kana fikirii baafatan kana irratti amma haasofni mariin jira. Jaamoon uummata kanatti tajaajila yaadni kanallee irratti haasaa jirra. Fikiriin kun yoo ga'e uummata kanaaf garatti akka jijjiiru yaada jirullee kanallee mariirra jirra jechuudha. Fuulduraafis hiikaa Ramadaanaa kana irratti kennaa fixirii irraa funnaanamu walitti qabuun
uummata kanaaf gargaarsa taasisuuf karoora qabnaa jechuun ibsanii jiru. Gabaasni kan Usmaan Baay'ootti ture. Ayyaanga daawwattoota OMN oduuwwan idileen sa'aatii tanaaf qabanne isaan gammaatti daawwattanidha. Oduuwwan tan isinitti himuun isin faana turtanii Faayisaa Ilaasi gama ogummaa teeknikaa fi gulaallee suur sagaleetiin Abdii Jamaaltuu nu faana ture. Qophiileen teenya OMN irraa kan itti fufutaa.